የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo har'a viidiyoo waa'ee obboleettii keenya Dubaayin keessatti boqattirraa yaada xiqqoo qaba jechaadha. Waaqayyoon dursa hundumaa ka danda'u waa hunda waan inni raawwateedha, waa hunda waan inni ta'a jedhee karoorfateedha. Namni indu'as jedhee hin yaadu, hin jiraadha, hin hojjetadha, hin guddadha jedhee xaarraa gara fuula duraatti si makaan addunyaan teenya laala birrii duuba wal'aansa wal qabnee fiinna. Garuu guyyaa biraa gannee deemnu hin beeknu, guyyaa duunu hin beeknu jechaadha. Obboleettii keenya kana waan ishiin garaana nyaatte keessa biyya namaatti waggaa dheeraa turtee har'a galtii boru galtii jettee harmee ishee eeggachaa osoo jirtu du'uutu na gaddisiise dhugaa. Mee waa'ee kaleessa akkana turteet har'a garuu maal keessa akka jirtu haga kana addunyaan har'a hin jirraa boru hin jirruudha jechuudha. Kanaaf wadaraa keessa yaada waan guyyaa darbuuf jecha mee viidiyoo kana ilaalaa deebina. Akkuma viidiyoo laaltan jechaadha. Mucayyoon kaleessa kana turte har'a kanatti turte. Addunyaan marqaadhaan si simattee sommoodhaan si geggeessite yaa obboleeyyan tiyya. Guyyaa darbuu jettanii waan hin darbine rawatinaa biyya lafaa kanarratti. Kanuma dhugaa jirtu. Bu'in darba bar garuu immoo waan hin darbine gaafa raawwattan sitti ka cufate. Amma fakkeenya shamarran keenya dhiira jettanii warri lubbuu keessan balleessita. Garuu waan hin beeku namootatu jedhe malee ammas waan ishiin itti duute, waan ishiin rakkatte, dhiphinna ishiin keessa dabarte hin beeku dhugaa. Gabaabumatti maal akka rakkachaa turte? Bu'aa bayii ishiin jireenya keessatti dabarsite. Viidiyoo kan boossu fa'a akka namni ishiitti taphate akka nama amantiin ganamaa turte fa'a bo'aa turte viidiyoo ol babbaasan tokko dhaggeeffadhee garaas na nyaatte. Gin namoonni garuu sababa mucaatillee jedhanii waa meeqa haasan garuu mucaadhaaf jettee ishiin lubbuu ofii obbaastes dhimma biraafis obbaasu san rabbitu beeka. Garuu akka yaada kootitti yoo sababa mucaatiif ta'e abbaa firdii waaqayyoodhaan nu miti gin dhaamsa yookiin gorsa shamarran hafaniifan kenna jechaadha. Har'i boru guyyaa biraatti ilaala. Har'i boru ta'uu hin danda'u. Boru iftaan ta'uu hin danda'u jechaadha. Guyyaan hinuma geeddarama. Har'a sitti cimus, har'a si cannaqus, har'a dhukkubsattus, har'a miidhamtus hin darbichi guyyichi. Kanaafuu guyyichi darbitu jecha waan hin darbine tasumaan raawwatina. Lubbuu keessan irratti murtoo akka kanaan fudhatina dhugaa. Bakka jireenya addunyaa 9 hin guuttu. Hima kaana duuba garuu birrii ariinaan waggaa 14 garuu qabamne ishiin. Maatii koon agarre har'an galaa boruun galaa qaxaroon qaba. Akkamitti kana gashi waaqatu beeka. Kanaafuu guyyaa biyyaa baanu san beekna malee guyyaa gallu hin beeknu. Akkamitti akka gallu hin beeknu. Adaraa keessa shamarran keenya haga danda'ame nuuf qaba. Haga danda'ame lubbuu keessan irratti harkaan fudhatina. Dhiirri tokko yoo deeme dhiira tokkotu dhufa laata. Dhiiraaf taanaan dhugaa jechuudhaan shamarra isinitti naara. Dhiira jettanii lubbuu keessan hin balleessina. Gama dhiiraatiin yoo isinitti muufte abbaa manaa koo haga na qore an addunyaa tun biraan an qore. Namaaf akka jilbiifadheen beeyni isaa jilbiifadheera. Isaan qorameera. Garuu immoo lubbuu koo irratti tarkaanfii fudhanii akkatti yoo na laaltan mi'aan amma nama jireenyi natti tole nama wanni marri naa guute nama rakkanni isin fakkaachuu danda'a. Garuu addunyaa kana irratti hunduu namni rakkoo mataasaa qaba. Namni kamuu rakkoo mataasaa rakkoof danda'e qaba. Gubbaa keenya laaltanii murteessuun sirrii miti. Nama tokko rakkoo inni qabu isaa fi rabbi qofa beeka jechaadha. Kanaafuu rakkoon hin darbiti. Namni marri guutuu miti jechaadha. Addunyaan tun hin guuttu. Odoo haguma feete xaarte samii kana cabsite iyyuu hin guuttu addunyaa. Hin guuttu. Kanaafuu addunyaa darbituu jettanii waan hin darbine hojjetina. Boqonnaa bara biyya lafaa irratti illee gubattanii, biyya lafaa irratti illee cinqamtanii, lubbuu keessan illee harka keessaniin balleessitanii, lubbuu keessan irratti illee ibidda bara ofii saaxilina. Adaraa keessan boon irraa maa fakkeenya fudhanne. Meema fakkeenya boon irraa maa fakkeenya fudhanne. Abbaan manaa boonii waan inni jedhee yaadattan yoo ta'e kaayyoo booniin galmaan gaha jedhee viidiyoo hojjete. Isa ishiirraa maa fakkeenya fudhanne. Isa jaalattee isaa jettee lubbuu ofii balleessitee intalli kun garuu inni kinoo jireenyi isaatti fufe ishiinoo
bakka ishiin guyyaa sadii booddee raammoon foon ishii nyaate biyyee keessatti nyaatamtee dhumte lafee bichaa jira lubbuu ishii samii jirti waan lubbuun ishiitti jirtu ishiif rabbi beeka waan na beenu hin jiru kun hojii rabbiitiin biraa miti jecha dhabbaa murteessa abbaa naqaa isa kanaaf adaraa keessa namoota hedduu laalame bitaas mirgas lagas bu'aa laala addunyaa kana keessatti addunyaan biiftuudhaa gadi waan biiftuudhaa gadiitiin cinqaminaa dhugaa hin guutu garuu ishee xaarii haga dandeesse bakka hojjeta hoo asiin kufte gara asiin ka'uu dandeessa hoo asiin kaate achiin kufuu dandeessa waan ta'eef addunyaan tana qabdi kanaafuu xabaq jedhaati hojjedha xabaq jedhaa jiraadha xabaq jedhaa jireenya addunyaa kanaatiif of qaba hoo dandeessan obsaa guyyitti tun dabarta guyyatti bara makaraa kana dabarsaa maatiin keenya biyyaa waraanan asii waraana mootummaatiin asii waraana bosona jiruun asii waraana faannootiin hawaasni keenya biyyaa tokkamte gubaa kana hunda danda'ee jiraata bar nu hoo qorumsa takka qoramneedhaaf lubbuu keenya irratti tarkaanfii fudhanna ka keessa duu ilmi isaanii biratti ajjeesanii hintala isaanii bisa bira gudeedanii biratti ilma isaanii qalanii isumaanuu obsanii jiraatan maatiin biyya keessa isaan fakkeenya fudhadha ciminna maatii keenya irra dhaaluu qabna addunyaa bor darbitu jennee akka kennachuu hin qabnu kufuu hin qabnu qorumsa xiqqoo tanaa jecha waaqayyo illee nama jaallatu qora nu qoree nu laalaa jira nuti garuu qorumsa xiqqoodhaaf abdii kutanne biyya lafaarraaf godaansisna jechaadha kun sirrii miti lammaffaa irratti immoo dhiira jecha waa'ee dhiira irratti yoo fudhadhe dhiirri hoo har'a tokko deeme tokko boruun dhufa ati hin dabin malee ati karaarraa maqin malee ati namatti hin baddalin malee ati nama miidhin malee waaqayyoon kara si kaasuun hin beektu waaqayyoon kara itti seena jireenya keetii sii geeddaru hin beektu nuti amma gubbaa keenya qofa laallee gubbicha bichaa laallee miidhagina addunyaa bichaa laallee bilichichi addunyaa qofa laallee waan gaarii waan hojjenne of seena garuu miti addunyaa tanarratti ati nama miidhin malee namni si haa miidhu 110 si haa miidhu deebisee yoo inni si miidhe hoo ati garaa qulqulluu taate waaqayyoon ka isa caaluun si kaasuu danda'a waaqayyoon seenaa kee ka isa caaluun si geeddaruu danda'a amantaa keessan kadhannaadhaan cimaa qorumsi bara kana kun barri 2018 dhumuuf ji'a 2 bichaa taftela ji'a tokkoof 7 tafe ji'a tokkoof 7 kana keessatti waa meeqa argaa jirra waa meeqa ta'aa jira dhumachuu kaate garuu bara 2018 takka jettee du'aan eegalte ijoolleen kun of ajjeesaa kun konkolaatatu ajjeesa bakka barittiin bara qorumsaa turte garuu abdii kutachuu osoo hin taanetti xilootiidhaan dhaabachuu qabna amantaa keenyan cimnee dhaabatuu qabna kadhannaadhaan cimnee dhaabatuu qabna jilbiifatuu qabna boo'uu qabna gara waaqayyoo addunyaa sobduudha boru biraa deemna kanaaf addunyaa bor biraa deemnu jennee har'amaaf cinqabnare har'amaaf dhiphannare har'amaaf of rakkisnare har'amaaf qorumsatti of laannare adaraa keessa of hin qorinaa obsaa bira darbaa bara badduu tana bara ulfaattuu kana obsaan dabarsaa shamarran keenya hin darba garuu yeroodhaaf sitti fakkaachuu danda'a yeroodhaaf waan hin darbine sitti fakkaachuu danda'a yeroodhaaf wanni qorumsi sun si bichaarratti waan ta'e sitti fakkaachuu danda'a keessattuu namoonni viidiyoo qullaa waraabamte akka waan shaman qaamni keessum qaama nama biraatirraa adda ta'etti of ilaalta of dhiphista of cinqita garuu kun sirrii miti addunyaan tun hin darbiti wanna biiftuudhaa gadiitiin cinqabina gabaabumatti jechaadha wanna biiftuudhaa gadii tokkicha fudhattee hin deemtu biiftuudhaa gadii yoo laalte abdii si kutachiisa biyyi lafaa garuu achi ol laalte isa qaraanii irratti fannifame qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara bara abdanne ol ilaallee dhiisna jechuudha biyya lafaa kanaafuu biyyi lafaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iyyuu hin tolle inni jireenya fidee fi dhufee jenna inni nyaata jireenya bara baraa fidee fi dhufee jenna hadhooftuu kennaniif fannootti isa fannisanii biyyi lafaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos iyyuu hin tolle nu hoo nu maal nu tolti nuti gaarummaa isa qulqullichaaf hin tolle nu warra cubbamoota kanaa tolti hin toltu kanaafuu adaraa keessan haga danda'ameen of to'adhaa miira keessan to'adhaa sinin jedha gorsa kana immoo sheer godha shamarran keenya gola madaamii rakkoo akkanaatiin qoramtan gorsa yoo barbaadda yaada yoo barbaadda waa sin qore kamuu komantii jalatti naa barreessa yaada kee irratti yaada sinii hojjedha dhugaa waan abdii isinitti turuun irratti sinii hojjedha kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatoomaa viidiyoo kana sheer walii godhaatii walaala qabsiisa obsaa jireenyi hin darba qorumsi hin darba waan hin darbine duute biyyee sirra raramee jenna hin darbitu guyyattiisu
Kanaafuu haga danda'ameen waaqa keessan kadhadhaa biyya lafaaf dabarsitanii of hin kennina. Galatooma sin jedha waan dhaggeeffatanii viidiyoo kana laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabiskiraayibii godhaa, yaada qeeqa'u qabaattan balballi booksii keenya yeroo kamiyyuu banaadha siniin jedha. Galatooma.